Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu warduftoni channelii Oromoo gara hundi keessan nagaa jirtanii alhamdulillah nagaa jira. Har'a immoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufee jira. Akkuma argaa jirtan as biratti furuutiidha. Kunillee furuutiidha. Inshallah isinuma mul'ata. Asirra deegalamaan kana isiniif mul'iseen booda as birattillee isa kana isiniif mul'atu fakkaatu xiqqoosi. Isa kanallee qopheesseetiin jira. Amma haala kamiin akka hojjete jedhu wachumaan laallaa jechuudha. Turtii keessan na faana haa ta'u. Jalqaba irratti isa kana haala kanaan keessaa baasa. Haala kanaan babbareechise keessaa baasa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti haala kanatti keessaa baasa jechuudha. Baay'ee bareedaadha kanatti. Hunda isaati halluu kana keessaa baasa. Kanumatti keessaa baasee sirri keessaa qulqulleessaa jechuudha hunda isaatiiyyuu. Haala kanaan eeggoonee geessiniin booda as keessatti isa bishaan isa keessaa ba'u jira. Bishaan isaatii fi isa kana asuma keessa dhiisaa jechuudha. Gubbaa isaatitti furuutii waan naquuf akkanuma keessa dhiisa. Isaan booda maal goona eega haala kanaan taa'een booda gubbaa isaa kana diizaayiniidhaan tolchinaa jechuudha haala kanaan. Bismillah. Haala argaa jirtan kanatti keessaa baasaa deemaa jechuudha akkanatti. Haaluma kana hunda waliin akkuma argitan kana amma fixee jira as bichaadha. Kana godhaa jechuudha. Haaluma argitan kana baqqaama dhumatee jira kun as keessa isaa kanatti furuutii godhachuu baay'ee bareedaadha. Laala saanii hin barbaachisu isuma kan akka saaniitti kun immoo asuma keessa taa'ee nyaatamaa hin jiru. Achi booda furuutiidhaan kanneen hundarraayyuu furuutii waanuma qabdan irraa fayyadamta hundarraayyuu rakkoo hin qabu. Akkuma mana keessanii qabdan fayyadamtanii. Ammaaf kanneen qabaa isa kanneen hundaayyuu haaluma kanneen irra godhaa jechuudha. Keessa isaatitti haala kanneen achi booda isa qopheeffadhe rifeensa keessaa baase kanneen qaba. Haala kanaan keessa kaa'atillee haaluma argaa jirtan kanatti. Haala kanaan eegisa kaa'een booda ittiin booda isa kanneen keessa naqaa jechuudha. Hundarraayyuu jechuudha hundarraayyuu. Haaluma argaa jirtan kanatti baay'ee bareedaadha. Akkanatti hunduma isaati waliin gahaa jechuudha. Ayam akkuma argaa jirtan kanatti dhumatee jira haala kana. Ayam akkuma argaa jirtan kanatti toleetiin jira viidiyoochi.
furuuti haala kanaan irra godheetiin jira. Saanii isaallee kan irra hojjedhe kinoo akkuma argitan kanatti haala kanaan asirra qopheessee jira.